Obbo Solomoon Taaffasee pireezidantii paartii siyaasaa Addis Tuulid akkasumas mana maree paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aniif ammoo itti aanaa walitti qabaa ta'uu dubbatan. Mariin paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa dilbata darbee Finfinneetti gaggeeffame ajandaa dhimma misoomaa fi kan nageenyaa illee of keessaa akka qabu dubbatu. እንግዲህ ለነዚህ መሰረተ ልማቶች አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ እነዚህ ብቻ ምንም አይነት ውጤት እንደሌላቸው ሰላም የሁሉ መሰረት እንደሆነ akkas jedhu Obbo Solomoon bu'uuraaleen misoomaa hojjetamuun nageenyi jiraatu malee faayidaa akka hin qabne mari'anneerra. Namni kan dhalee guddifatu kan hojjetes bulu yoo nagaan jiraate qofa. Waan nagaa kana mootummaa qofaaf dhiisuun hin danda'amu. Egaa kanaafis akkamittiin furmaati soqama jennee gaafanneerra. Kana malees hidhattoota shanee fi mootummaa jidduutti mareen jalqabameeti jira. Dabalataa qaamolee muffiidhaan ba'anii hidhannootiin lolarra jiranis biyya kana keessa jiru. Mootummaanis kana karaa amanamtummaa qabuun gama maree nagaatti fiduu akka qabu gaafanneerra. Kabiroo immoo mareen biyyaalessaa amma jalqabeeti jira. Kanaafis namni xiyyeeffannoo akka itti kennu kan nuti gaafanne. Mootummaanis gama isaatiin balballi marii keenyaa banaadha deebii jedhu nuuf kenneera jechuun dubbatu. Sabaa himaaleen mootummaa maree gaggeeffame kanarratti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa rakkoo nageenyaa naannocha keessatti mudataa jira jedhame ilaalchisee akkas jechuu isaanii gabaasaniiru. ከሰላም ጋር ተያይዞ በጨፌ ኦሮሚያ በተቀመጠ ቁጥር ሳንታክት የሰላም ጥሪ እናደርጋለን. akkas jedhu obbo Fiqaaduun gama nagaa wal qabatee caffeen Oromiyaa marroo walgahii taa'e mara yeroo hundumaa waamichi nagaa ni dhiyeessina. Sababa rakkoo nagaa kana miseensumnoota nageenyaa fi lammiileen nagaa kaanis lubbuun isaanii darbuu akka hin qabne xiyyeeffannaa keenya hundaa gara nagaa fiduu qabna. Ammas marroo sadaffaa yookaan afuraffaa yookaan 10ffaa meeqayyuu haa ta'u nuti mareedhaaf qophiidha jechuun dubbatu. Marii kanarratti garuu paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n akka hin hirmaanne himamee jira. Obbo Xurnaa Gamtaa barreessaa olaanaa KFO'ti. Bakki walga'ichumti gaggeeffamuu isaa erguma gaggeeffameera jedhamee miidiyaa irratti waanuma ibsameen dhaga'e malee walga'ichi dursee gaggeeffamaa jedhamee waamicha godhames waanuma jiru hin dhageenye akka waajjiraatti akka hooggansaatti wanti dhageenye hin jiru. Kominikeeshiniin isaa eessatti akka gufate hin beeku garuu hin dhageenye waan kana. KFO'n miseensa gumii paartilee siyaasaa Oromiyaa ta'us komii qaburraa kan ka'e guutummaan kora gumichaa hirmaataa hin jiru kan jedhan obbo Xurnaan gama gumii paartileetiin darbees gama mootummaatiin waamichi nuuf dhiyaate hin jiru jedhanii jiran. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii ABO'ti. Dhaabni ABO walga'icha irratti akka hin hirmaanne himan. Waamichi isiniif taasifamee haftan immoo gaaffii jedhuuf yoo deebisan. Waamamuu ni mala garuu kan nu jennu nuti marii kan dhaabni tokko nu waame sun taane marii hunda keenya keessatti wal arginudha kan nu feene. Kanaaf immoo dhaabni biyya bulchu yookaan pirezidaantiin rakkoo biyya kanaa qofaa isaa ni furaa yookaan immoo ofii isaa qofa ati taa'e eddeenni kii kennitu hin taane eddee ofii keenya yookaan hundi keenya qaamni furmaataadha jennee jirru hundi keenya teenyee ittiin sagalee wal fakkaataa dubbannee wal amansiisnee mari'annee furmaata waaraa keenya naddatti waamicha dhaaba tokkodhaan waltajjii hirmaatu hin qabu Adda Bilisummaa Oromoo. Dhannee achirraati maal hojjenname kajeelliidha nurraati waan baay'eedha kan Adda Bilisummaa Oromoo jijjiirama dhufe keessatti dhabe. Obbo Lammiin kanaan dura rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa jirti jedhamee fi ABO'n filannoo biyyaalessaan dura yaada furmaataa bal'aa dhiyeessuu eeranii sana boodas dhaabicha irratti rakkoo dhufe jedhaniifillee karaa gumii paartilee siyaasaa furmaata gaafatee deebiis dhabee akka jiru eeran. Rakkoo Oromoo furuudhaa kan danda'amu marii siyaasaa hunda galeessa haqa qabeessaa fi amantummaa hundi wayirraa qabu ta'uusaa kan gama keenyaanii ejjennoo nu qabna. Mariin ni barbaachisa garuu akkatti mariin deemuu hunda galeessa yookaan duraa duuba isaa eegee deemuudha hanqatuusaadha kan hin argaa jirru fi qulqullummaa akka hin qabnee fi dhaaba tokkoon guutamee fiigamaa akka jirudha kan irraa hubanne. Obbo Solomoon Taaffasee pireezidantii paartii Addis Tuulid akkasumas immoo itti aanaa walitti qabaa mana maree paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aniiti. Waa'ee paartilee siyaasaa marii kanarraa hafanii gaafatamanii akkas jedhan. አሁን ሁለት ፓርቲዎችን ስለ እውነት እነግርሃለሁ ባለፈው የምርጫ ቦርድ ስብሰባ ሰብስቦን akkas jedhu ammas obbo Solomoon waa'ee paartilee lameenii isa dhugaan siif hima yeroo darbee yennaa boordiin filannoo walga'iif nu waame dirree intarneetiitiin facaasnee turre waamicha akkasumas immoo waasaappiidhaanis himamee jira anis qaamaan warra dhimmi ilaallatu argee isin biyya kanaaf iddoo handhuuraati
maaliif waliin hin deemnu jedhe qaamaanis isaan gaafadheera jechuun dubbatu. Miseensota paartii ABO keessumaa kan manni murtii bilisaan baasee hidhaa jiranis mootummaan akka hiikuu fi paartiin isaanii gaaffii dhiyeessuullee obbo Salamoon dabalataan dubbatanii jiran. Erga mareen nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Daaree Salaamitti waliigaltee irra toonga'een adda ba'ame booda ji'a darbe Yuunaayitid Isteetsi dabalatee qaamoleen idilaa addunyaa ammas rakkoo nageenyaa naannocha keessa jira jedhame furuudhaaf mareen nagaa marsaa dabalataan itti fufuu akka qabu waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.